Obbo Naasir Muusaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaa isinillee waan asitti nu affeertaniif hedduu isin galatoomfanna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kibxata kaleessaa galgala haasawaa dhageessisan qabu. Kana irratti dhimmootii kaasan keessaa waa'ee carraa hojii ka jedhu sadarkaa duraa irratti kaasan. Waa'ee sanaa maal xiinxaltan? Historically yookaan gartee heddumina namaatiin dalagaa irratti hirmaachaa kan jiru yeroo ammaa tanaaf yeroo tokkoffaati jennee ilaalla. Tokkoffaan kana lammaffaa ammallee ammaas Ekonomiin Ameerikaadhaa ol deemaa jirti. Ammallee ammaas namni argitee dalagaa barbaadu hedduminaan dalagaa gartee argachaa jira. Namni dalagaa barbaadu. Ammallee ammaas unemployment jechuun yookaan gartee namni dalagaa hin qabne hedduu persentiidhaan gulaalamu. Yeroo duraatiif akka malee gadi qaatee dhufee jira. Yoo historically duuba deebitee laallee yeroo gartee paandaamikiidhaa sun 20 keessa ilaa hanga gartee 2021tti namni hedduun paandaamikiidhaan miidhamee dalagaan turre. Ammoo yeroo ammaa sadarkaa amma jiru kanatti namni guddaan akka dalagu jiru kun beekamaadha. Dalagaalleen ammaas akka hedduun argitee Joo Baayiden administration yookaan waltee bulchiinsa kanaan dalagaan hedduun akka uumamte beekamaadha kun. Qabxiin biraa kan isaan kaasanii ija imaammataa biyya alaa irraa waa'ee Yuukireenii fi waa'ee Chaayinaa kan isaan dubbatan. Attamitti hubattan isin? Kanarratti Ameerikaan Yuukireen lola Yuukireen kana kan Raashiyaan gartee irratti bantee jirtu kanatti Ameerikaan tattaaffii guddaa godhaa jiraachuunis baatiilee hanga dabala kana keessatti beekamaadha. Kanumaan wal qabatee gara gartee Chaayinaatiin Ameerikaan ammallee gartee osoo gartee karaa lolaatiin gara gartee konfliktiidhaatiin yookaan gara gartee militariidhaatiin osoo hin ta'in tokkoffaa karaa dippiloomaasiitiin Ameerikaan argitee Chaayinaadhaan kompit godhuun keessaafuu administreeshinii yookaan bulchiinsi Joo Baayiden sirriitti argitee karaa adda addaatiin investimentii gartee dalagaa Ameerikaa keessatti uumuudhaan fakkeenyaaf yoo laallee Joo Baayiden duratti yookaan administreeshina bulchiinsa kana duratti manufaaktchariin Ameerikaadhaa irra hedduun biyya adda addaa keessatti gartee manufaaktchar godha. Akkuma hubannutti yeroo gartee paandaamikiidhaa sun dhugumatti Ameerikaan gartee waa hedduudhaatu argame waan beesikii argitee waan beesik necessity medisiina haa taatu nyaata haa taatu dhugaatii haa taatu waan kiliiningii qaama namaa haa taatu wanni kun cuftinuu waan alarraa seenuuf Ameerikaan miidhaa guddaatu irra ga'ee kanaafuu Ameerikaan wanni gartee Joo Baayiden irraa dubbate akkaataa gartee Ameerikaan asitti gartee investi gootee manufaaktchar gootu karaa teekinooloojiitiin keessaatti jechuudha. Ameerikaa keessatti gartee manufaaktchar godhu Ameerikaa keessatti argitee because wanni hedduu yoo ilaalte amma irra hedduu meeshaan Ameerikaa seentu made in China jedhama. China tolfame jedhama. Kanaaf Ameerikaan argitee tattaaffii guddaa godhuudhaan investimentii adda addaa gartee karaa teekinooloojiitiin keessaafuu gara gartee semiconductor jechuun teekinooloojii argitee makiinaa gartee itti tolfamtu teekinooloojii gartee meeshaa makiinaatii waliin wal qabatee makiinaan yookaan konkolaataan itti tolfamu. Kana Ameerikaan if keessatti deebisanii Ameerikatti produce godhuun yookaan Ameerikatti gartee oomishuun hedduu argitee Chaayinaa wajjin kompitiishina guddaa qaba. Kuni Ameerikaanii fooyyessaa gartee kompitiishina Ameerikaadhaa Chaayinaa wajjiniin sadarkaa adda addaatti irra geessaa jeetii irraa dubbate Baayiden kana guddaan isaa kana. Warra Riippaabilikaaniidhaaf yaada dhiyeessan qabu. Ammamitti milkaa'u jettu? Kuni Ameerikaan yeroo hundaa'u wal dhabbiin gartee paartii lamaan kanaa waan jiraate waan beekamaadha. Immoo Baayiden tokkummaa argitee waliin hojjechuu tokkummaa waliin Ameerikaa guddisuudhaaf yookaan Ameerikatti investi godhuudhaaf waan hedduu jira wanni irratti wal ta'an gartee fakkeenyaaf dalagaa uumuu irratti ammallee ammaas gartee infraastiraakcharatti investi godhuu infraastiraakchara jechuun dildila ijaaruu haa taatu karaa makiinaa gartee kan dulloomee jiru haaromsuu haa taatu eerpoortii haaromsuu haa taatu tiraanspoorteeshinii adda addaatti investi godhuu haa taatu kanneen wanni hedduun jira kan gartee isaan irratti wal ta'uu danda'anii kan irratti wal ta'uu dandeenyes ni jira immoon wanni inni argitee irra deddeebi'ee irraa dubbate haalaan waliin dalaynee tokkummaadhaan akka gartee tokkummaa gartee Ameerikaadhaa sun mul'ifnee akka waliin dalaynuu jedheeti irraa dubbate
Ani waniin abdii irraa qabu waan arkitee gurguddaa jira waan irra wal ta'uu danda'anii immoo waan xixiqqaa jira kan gartee irra wal ta'uu hin dandeenye. Ammallee ammaas wani nuti beekuu qabnu namni keenya illee wani beekuu qabu. Elekshina dhiyaachaa jira. Namoota elekshinaaf arkitee waajjira proposala dhiyeeffata. Kanaafuu arkitee wanni irra wal dhabanis hedduu jira immoo waa hedduu jira san gartee hojii laguu danda'an jeetii jaalla. Ameerikaa jabeessinee utubuu keessatti sadarkaa jireenyaa warra giddu galeessa jiru irratti hojjechuu qabnaa jedhu. Maaliif kana jedhan? Kun jechuun guddina ikoonoomii irraa tokko jireenya Ameerikaa fooyyessuu irraa tokko ammallee ammas argitee namni Ameerikaan irra hedduun giddu galeessa kanuma dalagatee jiraatu jechuudha. Qabaataa miti kanuma dalagatee jiraatu dalagaa argatee dalagatee jiraatu. Kana godhuun waan dimokiraasiidhaa jechuutii miti waan ripaablikaanaa jechuutii miti kuna jechuun waanuma argitee paartii lachuutu irraa eegamu. Kuni waan hojii argitee koongireesii irraa eegamu dimokiraasii taatus ripaablikaanaa taatus. Kuni argitee waan guddina Ameerikaa irraa tokko jechuudha. Investimentii argitee middle class yookaan gartee uummata jiddu galeessaa irratti gartee investi godhuun dalagaa adda addaa uumuun health care gartee investi godhuun kuni jiddu galeessa uummataa ol kaasuudha. Jiddu galeessa uummataa ol kaasuu jechuun ikoonoomii Ameerikaa ol kaasuu jechuudha. Kuni waan hedduu irratti wal ta'an ni jira. Kana irratti wal ta'an illee kan irratti illee ni jira. Keessaa fakkeenyaaf amma taaksii fa'aa ol kaasuu kanarratti wal hin ta'an. Immoo argitee health care gara adda addaatiin gartee investi godhuutti wal ni ta'anii immoo health care uma keessaa yookaan wartee waa'ee fayyaadhaa keessattuu kan wal hin taane illee ni jira. Immoon kana guutumaa guutuutti kanatti investi godhuun guddina Ameerikaa ikoonoomii ol kaasuudha jechuudha. Loltoota Ameerikaa kan biyya biraatitti miidhamee dhufe kanarratti investi godhuun kuni waan deemaa jiru waan hedduu kan deemaa jiru jira. Dalagaan eegalamee jira. Kanuma gartee fiinxa baasuudha. Hojii gartee eegalame kana irra hedduun duruu eegalamee jira. Kana fiinxa baasuudha jechuudha. As biyya keessatti nama ajjeesuu kan biraa kan isaan jedhan seera ulfaa ofirraa baasuuf akka mirgaatti fudhachuu dhiisuu poolisoonni immoo seeraan ala warri hojjetanii itti gaafatamoo seeraan itti gaafatamoo akka ta'an kan jedhu kan maqaadhaan kana keessa. Inni kuni akkamittiin fooyyessinaa jedhanii wanni kaa'an akkamitti ilaaltan? Poolisoota kan magaalaa haa ta'u, kan federaalaa haa ta'u, kan isteetaa haa ta'u, sadarkaa adda addaatti waan kana argitee irra deebi'anii ilaalanii riifoormi godhuu kun wanni ilaalchisu namni argitee poolisiin biyya tanaa yookaan gartee poolisiin biyya Ameerikaa keessatti kun beekamaadha. Yeroo hedduu akkuma gartee tasaatittis haa ta'u, akka gartee beekaatis haa ta'u nama adiin ta'in hedduu dhumaa jira namni kana gartee harka poolisaatti yookaan harka gartee poolisii biyya Ameerikaatti du'aa jiru hedduu jira. Kana gartee riifoormi godhuu yookaan gartee waan kana sirriitti argitee poolisoota argitee namoota ajjeese kanaas akkaawuntabilitii isaanii yookaan argitee akka ta'etti gartee heera federaalaatiin itti gaafatamoo akka ta'an kana jajjabeessuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif jennaan wanni argitee biyya tana adii fi gurraachatti gartee adda baasaa jiru ajjeechaa gartee nama gurraachaati yoo laallee namni kun Joo Baayiden waan dubbatan namni argitee gurraachi ijoollee isaanii hogguu poolisiin si qabe akkana ta'e jee gorsaa jee dubbatan Joo Baayiden. Namni adiin akkana jee gartee hin dubbatu maaliif jennaan nama gurraacha keessa sodaa poolisaatii jira. Kuni waan gartee furmaata federaalaa yookaan furmaata isteetaa furmaata karaa adda addaatiin barbaachisaa godhamuun hedduu sirriitti irra dalagamuun barbaachisaadha kanarratti. Kaan ammoo kan agartee reproductive right yookaan agartee ulfa ofirraa baasuun kuni waan gartee paartii dimokiraasiidhaati. Haa jennu immoo isteenni adda addaa heera adda addaa qaba sadarkaa adda addaatti gartee Joo Baayiden wanni inni qabu argitee yoo gartee karaa gartee federaalaatiin yookaan koongirees argitee heera yookaan gartee isteeta cufaa waan ulfa dhoorku heera akkasii yoo baasan ani argitee hin deeggaruu jaaniiti ibsanii jiru. Kuni gartee wanni kun paartiidhatti hidhaadha. Yoo argitee paartiin ripaablikaanaa gara lachuutii fi gara pirezidaantiitiis fudhattee jijjiiramuun ni mala. Immoo amma gartee Joo Baayiden yeroo ammaa kanatti argitee waan kana ani gara kiyyaan
fiitoon godhaa yookaan argattee biila yookaan heeran dhufuun nin didaa jedhanii dubbatanii jiru. Ulfa baasuun akka mirgaatti fudhatamuu jedhu. Background ishee godhu jechuun namoota agartee qawwee bitatu kana qawwee heeraan bitatu kana sirriitti agartee background yookaan argitee wanni isaanii qoratanii namni kun wanjala hojjetee ni jira. Namni kun argitee waan amma dura argitee irratti argame yookaan argitee nama hidhamee ni jira. Wanjala adda addaatiin gartee qabamee ni jira jedhanii ilaalanii qoratu irratti sirri gartee dubbatanii kun amma yeroo ammaatti immoo isteeta hedduu jira kan hin qoranne qawwee istooruma keessa dhaqxee bitattee qawwee tafee irraa ustee deemtaa namni argitee rikoordii kana yookaan gartee waan kana laalee chee godhee sirriitti qoratu hin jiru jechuudha. Kanaaf qawweedhaan gartee namni bakka adda addaatti Ameerikaa keessa nama ajjeesuun hedduu babal'achaa jira ammallee akkasuma deemaa jira. Egaa amma koongiraasaa lakkoofsaan caalu keessatti Baayiden waan karoorfatan fiixaan baafachuuf amma milkaa'u jettanii yaaddu. Kuni argitee milkiin ni jira wanni itti milkaa'unis hedduu jira wanni itti milkoonnes hedduu jira. Garuu immoo waan argitee amma fakkeenyaaf wanni itti milkaa'uu danda'an tokkoffaa dalagaa uumuu irratti kun waan gartee demokiraatis hin qabu waan riipaablikanaatis hin qabu kun dalagaa uumuu irratti argitee inni milkaa'uun jeetii yaada dalagaan akkuma gartee duraanuu uumamaa jirutti itti fufaa jira. Ammallee ammaas jijjiirama qilleensaa argitee jijjiiramni qilleensaa kun yoo ilaaltan kun nama cufa miidhaa jira riipaablikaan osoo hin ta'in demokiraasii osoo hin ta'in rakkina addunyaa guutuu ta'ee jira kun kanarratti gartee riipaablikaanilleen wanni argitee isaan fudhatan ni jira wanni gartee demokiraasiillee wanni isin dhiyeessanii gartee wanna itti irra wal ta'uu danda'an ni jira jeetii yaada. Fakkeenyaaf amma Ameerikaan yoo ilaalte balaan galaanaa hedduu guddachaa jira balaan ibiddaa hedduu guddachaa jira akkasumatti ammallee ammaas balaan ammaas isteeta adda addaa tokko tokkotti gartee rooba dhabuudhaan dachiin goggoguun hedduu balaan adda addaa deemaa jira. Kuni waanuma argitee namuu irra walii galee keessaafuu gartee fakkeenyaaf amma riipaablikaanonni warri hedduu jira yoo argitee wanna kanarraa gaaza kana argitee yoo gaaza kanarraa gartee makiinaa guutuu elektirika goone kaampaaniin gaazaa tun argitee dalagaa dhabdii kaampaaniin gaazaa tun argitee namoota hedduutu itti miidhamaa jedhanii yaadanii immoon Joo Baayiden sunillee irraa dubbatanii jiranii ammatti miti gartee ammatti gaaza dhabamsiisuu fi miti waa xiqqoon gartee amata 10 amata 20 keessatti illee haa ta'u jedhanii dubbatanii kanarraa wanni irra wal taanis ni jira jeetii yaada immoon yookaan gartee ajandaan dhibbi tokko dhiyaate wanni irratti gartee wal mari'atanii at least ajandaa 50 irra wal haafi irratti yookaan gartee cinaa ajandaa ta'e wal ta'an jedhamaa yaada. Kuni beekamaadha politika Ameerikaa keessatti. Obbo Naasir Musaa deebinuu laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomaa isinillee waan nu